Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel Aku English with Oromic. I'm Aku from School of American English. Kabimtoon daawwattoota channel Aku English with Oromic. Akkam nagaa jirtu bagi jiraattan. Torbaan dabre yookaan immoo yeroo dabarkeetti video waa'ee comparison jedhu isiniif gadhiisa jira. Video tokkoffaa bara 2016 jechuudha. Guyyaadhas homa sanii wal qabatu party lama faa yookaan immoo kutaa lama faa qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Barumsi kan barataa jiru waa'ee comparison jechuudha. Waa wal madaalchisuu jechuudha. Okay? Comparison degree sadi qaba. Positive degree, comparative degree, and superlative degree ne yeroo dabarkeetti barannee jira. Akkasumas immoo degreewwan kanneen sadan keessaa tokko yeroo dabre laalee jira. Innis maal jedhaa? Positive degree or simple degree jedhama jechuudha. So, isin yaadachiisuuf jecha, what is positive degree? Positive degree jechuun maal jechuudha? Positive degree means it is used to compare a person's or a things that have equal qualities. Positive degree jechuun wantoota wal fakkaataa wal madaalchisuuf fayyadamna. Positive degree yeroo fayyadamnu karaa lamaan fayyadamna. As fi not as or not so as fayyadamna. As yoo affirmative wajjin fayyadamnu, not as ammoo fakkeenyaaf he is as short as my brother. Kuni positive degree jedhama jechuudha. He is as short as my brother. Affirmative. Negative in Samo, he is not as short as my brother. Or he is not so short as my brother. Inni hanga obboleessa kiyyaa hin gabaabbatu jechuudha. Walumaa galatti yeroo dabarkeetti waa'ee positive degree barannee kana fakkaata jechuudha. Guyyaadhaa immoo kan barannu degree lammaffaan. It is said that comparative degree jedhama jechuudha. Comparative. Maqaan saraayyuu maqaan saraayyuu yoo laallu waa wayii compare wal gochuu jechuudha. Waa wayii compare wal gochuu jechuudha. Okay, what is comparative degree? Comparative degree jechuun maal jechuudha? Comparative degree is used to compare two persons. Comparative degree namoota lama wal madaalsuuf or two things wanta lama wal madaalsuuf fayyadamna jechuudha. Or it can also be used to compare two groups of people or person or things. Akkasumas gruppii lama wayii wal madaalsuuf kan fayyadamnu yookaan immoo wantoota lama wayii wal madaalsuuf kan fayyadamnu maalidha? Comparative degree jedhama jechuudha. Anaaf wal madaalsu, anaaf ishee wal madaalsu. Kuni compare jechuudha. Waa wayii kan wal bira qabdee compare gochuu jechuudha. Cool. Mee formulaan comparative degree maalidha? Adjective or adverb plus er. Okay? Adjective kanatti er in yoo jiraate comparative degree ta'a jechuudha. Or more than. More than in kenna maalidha? More in kenna. Yoo syllable in kenna. Dheeraa ta'e more fayyadamu jechuudha. Fakkeenyaaf beautiful ta'e more beautiful jenna malee beautifuler hin jennu jechuudha. Kanaaf more than jennee formulaa keenya keessatti fayyadamna jechuudha. Okay, kuni formulaa keenya kan comparative jechuudha. Adjective or adverb plus er or more than or plus than jechuudha. Kuni formulaa keenya jechuudha. Okay, they are just commonly used in what? In comparative degree jechuudha. Yeroo baay'ee formulaan kun comparative degree ittiin fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf Bona and Bonto. Bona is short yoo jenne adjective tokko jechuudha. Yoo short jenne maalidha? Positive degree ta'a jechuudha. Yoo ammoo er irra daballee maal ta'a? Comparative degree ta'a jechuudha. So Bona is shorter than
boontu jechuudha. Yeroo baay'ee comparative degree maaliin beektanii zaadidhaan beektan jechuudha. Yoo boona is dash yookaan immoo blank space jedhee zaanii galanaan qabaate bakka tanatti kan fayyadamnanii birsaga tokko yoo ta'e yookaan immoo gabaabaa yoo ta'e shortarii eerii dabaltan. Yookaan immoo yoo dheeraa ta'e kan akka beautiful handsome yoo ta'e immoo more beautiful jettanii fayyadamtan jechuudha. Kanaaf kuni formulaa keenya jechuudha. Zaaniin keenya mallattoo guddaa comparative degree keessatti argama jechuudha. Example 2. This bag is heavier than short. This bag is what? Heavier. Heavy kun awwala kam ture? Akkana ture jechuudha. Kuni maalidha? Adjective jechuudha. Yoo ammoo comparative goonu maal goona? Heavier ta'a jechuudha. Waa'ee kana si balleessinee bakka waa'ee kennaa maal goona? Ayi buufnee gasii eerree dabala jechuudha. Seera isaas keessatti ilaala jechuudha. So this bag is heavier than Bona is shorter than Bontu. Bontu era gabaabbataa jechuudha. Amma Bona fi Bontu wal madarsaa jira jechuudha. Lammaffaan ammoo this bag is heavier than that bag. Boorsoon kuni boorsaa sanirra irra ulfaate jechuudha. Ulfaatina wal madarsaa jechuudha. Kan ittaan ammoo Tigist is more intelligent than Rahel. Amma Tigistii fi Rahelii wal madarsaa jechuudha. Maalirratti dandeettii isaanii jechuudha. Kanaaf Tigist is more. Moorii kana eessaa finne? Mooriin keenya formulaa. Yoo silabiliin keenya dheeraa ta'e yookaan immoo birsanni keenya dheeraa ta'e maal fayyadamna? Moorii fayyadamna jechuudha. So Tigist is more intelligent than Rahel ta'a jechuudha. Example 4. Kadhumaa cheetah is faster than tiger. Cheetah is what? Faster. Faster in keenya adverb jechuudha. So cheetah is faster. Fast ture eegas mara dabalee ER jechuudha. Kun ammoo more intelligent kun birsaga dheeraa waan qabeef maal dubara fayyadamna? Birsaga dheeraa waan qabuuf maal dubara fayyadamne? More jechuudha. Asirratti ammoo Tigist is intelligent hin jennu. Inni mataa isaa maalidha? Dheeraa waan ta'eef moorii fayyadamne jechuudha. So cheetah is faster than tiger. Cheetah tigerii irra maal ta'a? Irra fiigaa, irra ariifataa jechuudha. Kuni seera comparative degree formulaa isaa galchinee fayyadamne jechuudha. Comparative degree baay'ee salphaa jechuudha. ER akkasumas immoo moorii fayyadamuu qofa jechuudha. Akkasumas immoo plus zaanii fayyadamuu jechuudha. Mee seera muraasa waa'ee comparative degree halaallu jechuudha. Seera sin beekuu qabdan jechuudha. Okay, seera kun maalidha? Okay, it say that Okay, basic rules in comparative. Gaafa adjective kenna comparative jijjiiruun seera sin beekuu qabdan ni jira. Seera tokkoffaa one syllable and a few more than one syllable adjectives formed by adding ER. Okay, seera kun maalidha? Yoo silabiliin keessan yookaan immoo adjectiviin keessan birsaga tokko qabaate. Okay, birsaga tokkoo fi lamaffaa yeroo tokko yoo qabaate dhuma isaarratti yoo comparative gochuu barbaadu maal goona? ER irra daballaa jedhe. Fakkeenyaaf small jedha kun. Birsa jechuun afaan birsa jechuudha. Sagalee jechuudha. Afaan sagalee jechuudha. Birsa jechuun sagalee jechuudha. Fakkeenyaaf small jedhee sagalee isaa lakkoofna jechuudha. Okay, kanaaf smaller jennaan jechuudha. Asirra maal daballee ER dabalaa jechuudha. Because sagalee tokko of waan ta'eef jechuudha. Small ta'a jechuudha. Small, okay? Sagalee lama fakkaata garuu immoo small. Maal ta'a? Smaller jennaan jechuudha. Irra xiqqaa jechuudha. Kun xiqqaadha. Kun immoo irra xiqqaa jechuudha. Smaller. Akkasumas immoo sweet ni mi'aa. Irra mi'aa jechuudha. Waantuma maalidhaan? Sweeter. Okay, sweeter. Okay? This ice cream is sweeter than yours. Yookaan immoo that ice cream jechuudha. Irra jechuudha. Okay, short gabaabaa. Irra gabaabaa. Shorter. Okay? Shorter. Okay, my brother is shorter than your brother. Shorter. Kunillee birsaga tokko jechuudha. Young. Okay? Younger. Younger. Asirra maal dabalee ER dabalee jechuudha. Kanaaf ER dabalee jechuudha. Kuni seera tokkoffaa jechuudha. Kanaaf birsaga tokko qabaate ER irra dabalee jechuudha. Maal gochuudhaaf? Comparative jechuudha. Positive degree irraa gara comparative yeroo jira jechuudha. Seera lammaffaa. When it is ends in E, just we only add what? R is added. Yoo adjective keenya dhuma isaa qubee dubbachiiftu E ta'e
maal dabala arri qofa dabala jechuudha. Fakkeenyaaf nice, nicer, fine, finer, large, larger, wise, wiser. Kanaaf wise kun maal positive degree jechuudha. Comparative jechuudha maal goona wiser, large, larger jechuudha. Kanaaf kun seera lama faas jechuudha. Seera kanneen beekuun sirra dirqama jechuudha. Sadaffaan when the positive ends in y and preceded by consonant, we change y into I, then we add er. Akka taate sila biriin yookaan immoo positive adjective isin kenname yoo kan y xumuramee y fundura dubbifamaa jiraatu taate y sanachi balleessine bakka y sanii I buufne eegas immoo er illee dabalachuudha. Fakkeenyaaf angry, angrier, angry, angrier, and busy, busier, happy, happier, and heavy, heavier. Amma busy kate kun y kana si balleessine bakka y kana maal buufne I buufne jechuudha. Eegas maal daballe er dabalachuudha. Kanaaf busy, busier goone jechuudha. Kunni maadha kunni comparative jechuudha. Kunni comparative jechuudha. Afraffaan seera afraffaa maadha we double the end consonant if it is short syllable or single syllable jechuudha. Seerri afraffaa maadha adjectivin kenna yookaan immoo birsani kenna sagalee tokko ta'e yookaan immoo birsaga tokko yoo ta'e sagalee tokko ta'e yookaan immoo birsaga gabaabaa yoo ta'e qubeedhuma san dabilii goonaa jedha. Waan akkana grammari keessatti yookaan immoo tense present continuous tense keessatti barannee jira jechuudha. Fakkeenyaaf hot o'adha. Jecha hot kun consonant vowel consonant jechuudha. Kanaaf comparative gochuu barbaadu maal goonaa tii takka dabalaa jechuudha. Hotter ennaan. Big consonant vowel consonant bigger ji takka daballee yeroo dabalaa jechuudha. Akkasumas immoo sad consonant vowel consonant dha. Di takka daballee maal goonaa comparative degree goona jechuudha. Sadder, fat, fatter jechuudha. Kanaaf yoo akkas illee ta'e yoo tiin illee ta'e fakkeenyaaf tiinoo ta'e maala tiina rennaa jechuudha. Kanaaf tiina rennaan. Kanaaf seera afraffaan qubeedhumaa dabilii goona jechuudha. Okay. Shanaffaan seeri shanaffaan maalidha? Adjectives of more than 2 syllables form the comparative by putting more before the positive degree. Kuni waa'ee kana asitti mee jechuudha. Yoo birsani keenya baay'ee dheeraa ta'e yookaan immoo sagaleen keenya baay'ee dheeraa ta'e akka kanniini irratti dabaluu hin dandeenye jechuudha. Maal goona moorii fi moostii fayyadamna jechuudha. Moorii comparative degree yeroo fayyadamnu moostii ammoo superlative degree fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf beautiful jedha kun. This is beautiful. Kun amma birsaa sadii yookaan immoo afur qaba jechuudha. Gaafa birsani kun laallu dheeraadha waan ta'eef beautiful hin jennu. Maal goona more beautiful goona jechuudha. Kanaaf gaafa birsani keenya dheerate maal fayyadamna? Moorii fayyadamna jechuudha. Akkasumas useful more useful ta'a jechuudha. Useful more useful ta'a jechuudha. Useful, okay? And handsome more handsome ta'a jechuudha. More handsome, handsome, more handsome. And attractive, attractive, more attractive ta'a jechuudha. Kanaaf kunniin hundinuu birsan isaanii maadha dheeraadha. Gaafsanii attractiver, handsomer, usefuler jedha jechuudha. Moorii fayyadamna jechuudha. Yoo birsan keessan dheerata jechuudha. Okay. Osoo xumuun duratti irregular comparative kan jedhu ilaalla jechuudha. Comparative irratti jechoonni yookaan immoo adjective muraasni kan special ta'anii jiran jechuudha. Kan akkaataa kanneen itti hin jijjiiramne jechuudha. Kan comparative superlative isaa kan garagaraa ta'e jechuudha. Positive degree isaa kan addaati, comparative isaa kan addaati, superlative isaa illee kan addaati jechuudha. Fakkeenyi tokkoffaa little or little jedha jechuudha. Kuni positive degree isaa jechuudha. Comparative degree isaa maal ta'a? Less ta'a jechuudha. Superlative isaa maal ta'a? Less ta'a jechuudha. Kanaaf little, less, least ta'a jechuudha. Example wajjin osoo isin kennan natti tola yeroo ta'an garuu immoo example wajjin sirriitti isin kenna jechuudha. Okay, much more ta'a. Comparative isaa. Superlative isaa maal ta'a? Most ta'a jechuudha. And the money more. And the most ta'a jechuudha. Kanaaf much fi money leveluu maal tokkuma jechuudha. Then bad. Okay?
bad. Yoo inni comparative isaa maal ta'a? Worse ta'a jechuudha. Worse. Superlative isaa maal ta'a? Worse ta'a jechuudha. Worse. And the good or well. Good, better, and best ta'a jechuudha. Or well, better, and best ta'a jechuudha. Kanaaf good fi well isaa lameenuu tokkuma jechuudha. Okay, so good well comparative isaa maal ta'a? Better ta'a jechuudha. Superlative isaa maal ta'a? Best ta'a jechuudha. And the next one is far. This is mostly used for distance. Fageenya jechuudha. Yookaan immoo waa wayii fageenya ta'uu isaa jechuudha. Far comparative isaa maal ta'a? Karaa lamaan suuquu exceptional jechuudha. Farther fi farther A fi U dhaan deema jechuudha. Farther maal agarsiisa? Distance agarsiisa jechuudha. Irra caala dheeraa jechuudha. Farther kun immoo to extend ta'a jechuudha. Yookaan immoo hanga wayii yookaan immoo jechuudha. Okay, hanga wayii jechuudha. Yookaan waan dabalataa wayii agarsiisa jechuudha. Okay, kanaaf far, farther or farther. Yes, this one is farthest and farthest superlative. Okay, old, older, oldest, or old, elder, elder tachu. Kunle maida exceptional, irregular, comparative. Osonto mondrati asutti ademnu. Cambramo less, okay, less, lesser, least tachu. And old in kuni karaa lama ibsuna tokko people in a family jechuudha. Yeroo baay'ee mucaa hangafa wanne mucaa hangafa maal ta'a? Older son ta'in elder ta'a jechuudha. Yookaan immoo eldest ta'a jechuudha. Okay, elder jennaan yookaan immoo elderzaan yookaan immoo eldest ta'a jechuudha. Superlative ta'e maal ta'a? Eldest ta'a jechuudha. The eldest jennaan jechuudha. Okay, akkanumaan immoo in general maal ta'a? Older ta'a jechuudha. Yookaan immoo waan wayii inni umriin irra guddaa jechuudha. But he is older than him enne walumaa older waa baay'ee farma jechuudha. Wanti wayii yoo dulloomaa ta'e maannaan older ennaan jechuudha. Yookaan immoo yoo caala argame maannaan older ennaan jechuudha. Eeshi kanaaf old people in family elder ta'a jechuudha. Maatii keessatti yoo gaafa fayyadamnu maal qubee kamiin deebi'a? Idan deebi'a jechuudha. Walumaa galatti yoo fayyadamnu immoo odan deebi'a jechuudha. Older than ennaan jechuudha. Kan itti aanu late, later, latest or last ta'a jechuudha. Barfannaa jechuudha. And few, fewer, fewest actually. Okay, ill, worse, worse actually. Ill, worse, worse actually. Kunni martumaadha exceptional yookaan immoo irregular comparative jechuudha. Akka kanniini waliif fakkaata jechuudha. Kunni martunuyyuu positive, comparative fi superlative hundi isaaniitumaadha garagaraa jechuudha. Kanaaf daawwattoota chaanalii Akkoo Ingilish Oromic barumsi kiyya kaadhaa waa'ee comparative kana fakkaata. Walumaa galatti comparative jechuun wanta lama yookaan immoo wanta groupiin jiru wal madaalchisu jechuudha. Formulaan isaa adjective plus er yookaan immoo more than ta'a jechuudha. Er yoo silabiliin keenya gabaabate er irra dabala yoo ammoo silabiliin keenya dheerate mara dabala more dabala jechuudha. Akkasumas seerawwan muraasa hanga 5 jaalala jira. Seera kanneen irra deebi'aa dudubbisaa laala gaaffii yoo qabaattan yeroo kamii taanan comment irratti lakkoofsan dawaltee na gaafachuu hin dandeettan jechuudha. Kanaaf daawwattoota chaanalii Akkoo Ingilish Oromic barumsi hadhaaf qabadhee kutaa lamaffaa viidiyoo haarawaa isinii qopheesse kana fakkaata. Yeroo taanu waa'ee superlative degree hanga walitti deebinutti akkuma duraanii chaanalii kiyya subscribe, like, share naagotanii ummata bal'aa Oromoo biraan akkanaaf geettan amaanaa sana kaadha. Hadhaaf hanganuma naa keessa jiraadha. Love you all.